mootummaan Itoophiyaa araaraaf qophii ta'uu isaa nutti agarsiisuuf jecha hidhamtoota ABO waggoota dheeraaf manneen hidhaa keessatti dabarsan guutummaatti gadhiisuu qaba jechuun ABO WBO'n mootummaadhaaf gaaffii dhiyeessuun dhaga'ame. Mariin araaraa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru guyyaa 5ffaa qabate gaaffii jajjabaan dhiyaachuun dhaga'ameera. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu keenya isaa itti aanuun Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad dhaaltuu gonfoo Saudi Arabiyaa Mohammed bin Salman bin Abdulaziz waliin mari'achuun himame. Ministeerri muummee Itoophiyaa mootii Saudi kana waliin maal mari'atanii dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu keenya biraatiin godina Harargee lixaatti namichi haadha warraa isaa kan ijoollee lama isaaf deesse qaama saalaa ishee ibidda itti qabsiisuun gube hidhaan adabamu poolisiin hime. Namni haadha manaa isaa akkamitti ibidda qaama saalaa isheetti qabsiisa? Poolisiin dhimma kanaaf maal dubbate? Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin Israa'el daa'immanii fi dubartoota Gaazaa keessa jiran ajjeesuu hatattamaan dhaabuu qabdii jedhan Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron ammoo yeroo onkololeessa torba lolli jalqabamee ture Tel Avivitti imaluun Israa'el jajjabeessaa turan. Darbee ammoo Israa'el akka Gaazaa haleeltuuf waamicha taasisaa turan. Amma immoo Emmanuel Macron Israa'elitti garagalaniiru. Waldhibdeen addunyaatii fi Israa'elitti fufeetii jira. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa dhageessu. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa qabannee dhufneetii jirra. Oduu keenya ijoo isaa amma isinitti hime guutuu isaa kan dhageessan ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf laadhaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like share godhuu hin dagatinaa isiniin. Namichi qaama saalaa haadha manaa isaa ibidda itti qabsiisuun gube hidhaa cimaan adabamee jedhe poolisiin Harargee lixaa. Naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaatti namichi haadha warraa isaa kan ijoollee lama deesseef qaama saalaa ishii ibidda itti qabsiisuun gube hidhaan adabamu poolisiin Harargee lixaa himeera. BBC'n miidhamtuu fi maatii isheerraa dhiibbaa gahuu maluu fi nageenya hawaasummaa isheetiif jecha maqaa ishee kan abbaa warraa isheetii fi akkasumas bakka jiraattu addatteerurraa of qusateera. Himatamaan dubartii haadha warraa isaatii fi haadha ijoollee isaa lama taate qaama saalaa ishee ibidda itti qabuun gochaa gara jabinaa irratti raawwate jechuun qondaalli poolisii BBC'tti himaniiru. Qondaalli poolisii Saajin Ahmad Sufiyaan akka himanitti miidhamtuu dhuunfaa fi haadha warraa isaa taate irratti gochaan kun kan raawwatame akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa adoolessa 4 bara 2015 ta'uu qondaalli kun himaniiru. Madda miidhaa kanaa yoo ibsanis himatamaan kun dubartii haadha warraa isaa taate kana na waliin rafi hin rafu kan jedhu akka ta'e himaniiru. Sababa kanaan wal dhibdee gidduu isaaniitti uumameen qaama saalaa fi sarbaa haadha warraa bakka adda addaa ibiddaan gubuun miidhaa qaama cimaa irraan geeraa jedhan qondaalli poolisii kun. Dargaggeessa ganna 20 takka kan ta'e abbaan warraa kun yakkicha kana erga miidhamtuu tanarratti raawwateen booda battala poolisiin to'atamuu himan. Isaan booda ammoo erga dhimmichi qoratamaa ture booda gara murteetti darbamu eran qondaalli poolisii kun. Baadiyyaatti ibidda muka itti shidanii bobeessuun shakkamaan kunis dhibdee gidduu isaaniitti ka'e kanaan muka ibiddatti shidatanii turan achi keessaa baasuudhaan qaama dubartii kana gubuu himaniiru. Gochi gara jabinaa himatamaan kun haadha warraa fi haadha ijoollee isaa lama taate irratti raawwate kun ragaa namaa fi mana yaalaatiin erga qulqullaa'een booda manni murtii aanichaa dhaddacha gaafa onkololeessa 28/2016 ooleen himatamaa kana hidhaa cimaa waggaa 5 fi ji'a 6tiin adabeera jedha BBC'n Afaan Oromoo. Gochi himatamaan kun raawwate safuu hawaasaa kan cabsee fi miidhaa qaamaa fi xiinsammuu miidhamtuu tanarraan geessisu.